kabajamtoota fi jaalatamtoota maatii Muhaa Niwsii nagaan keenya kan jaalala bakkuma jirtanitti isin haa qaqqabu. Namoonni Muhaa Niwsiif aarawaa taatan Muhaa Niwsii subscribe gochuudhaan maatii nuuf ta'a. Erga subscribe gootan ammoo qophiiwwan keenyaa fi oduuwwan garagaraa akka isin bira qaqqabaniif ammoo mallattoo bilbilaa cuqusuudhaan akka isin bira qaqqabu gochuus hin dagatinaa. Qophii keenya ammaaf qabanne isinitti himuudhaan ammoo isin waliin kan turu ana Muhaa Oromooti. Hagaduma sagantaatti nu waliin turaan afeerraa keenya yaada keessan ammoo komentii gochuudhaan nuuf qoodus hin dagatinaa. Viidiyoo keenya like share gochuudhaan hammadhuma sagantaatti nu waliin turaan ammas afeerraa teenya. Bilisiginaa waraana lafoo waboo waliin dadhabne samiirraa lolla jechuudhaan agarsiisa humna qilleensaa gootus xiyyaaronni waraanaa kaleessaa maqaa humna qilleensa Itoophiyaatiin agarsiisa godhaa turan kan Itoophiyaa osoo hin taane muummee Abiyyi Ahmadiin agarsiisaaf humna qilleensa biyyoota alaarraa immoo kan ergifataman ta'uun isaaniitis har'aan tana saaxilamee jira. Jeettiiwwan waraanaatii fi helikoophtaroonni har'aan tana Itoophiyaarraa gara biyyoota jiddu galeessaatti balalii godhaa jiraachuun isaaniitis yoo saaxilamu, xiyyaaronni bilisiginnaan kan Itoophiyaa fakkeessuudhaan ammoo kaleessaa uummata ittiin gowwoomsuudhaaf agarsiisaa turte. Kan Itoophiyaa osoo hin taane ammoo kan biyyoota akka United Arab Emirates fi China irraa ergifatte malee Itoophiyaan xayyaarri haarayni isiin bitatte tokkolleenis hin jiru. Dullacha duraan qabdullee haaromsuudhaaf biyyoota lixaa garagaraa waliin ammoo dubbachaa turuun ni yaadatama. Garuu ammoo agarsiisa humna qilleensaa kanaan laforraa qilleensarraa loluudhaafis qophiidha waan jedhaa jiran fakkaatti. Piippiin leenjiin kaleessaa ammoo bilisiginnaan dandeettiis itti argisiisaa turte humna qilleensa isiitiin dhuguma ammoo diinota Itoophiyaa yookaan biyyoota ollaa dangaa Itoophiyaadhaa cabsanii seenan Suudaan kibbaa gandoota hedduu qabachuudhaan Itoophiyaa keessaa ammoo kiiloomeetira 70 ol lixxee jirtuu fi Eertiriyaa naannoo Tigraay gandoota 52 ol to'atanii jiran lolanii dangaa biyyaa ammoo eegsisuuf immoo qonnaan bulaa Oromoo itti reebuudhaaf gaafin jettus ammoo dhiyaachuus akkuma itti fuftetti jirti. Garuu waggaa 5 oliif humni qilleensa Itoophiyaa maqaa waraana bilisummaa Oromoo waboo balleessuu jedhuun waraana Oromiyaatti godheen osoo waboo balleessee injifannoo hin fidin hafuudhaan kunoo haga har'aatti Oromiyaa keessatti qotee bulaa Oromoo fixuus ittuma fufee jira. Ministeerri muummee Abiyyi Ahmadii fi Jeneraal Birhaanuu Juulaa Galalchaa yeroo muddamanii fi hidhattoonni ammoo isaan jala seenanitti dirooniidhaa fi jettiiwwan waraanaa kaafachuudhaan maqaa humna isaa waraanaa jiru ofirraa deebisuu jedhuun ammoo ajjechaa jumlaa qotee bultoota Oromootii fi akkasuma qulqulloota gubbattis raawwachuu ittuma fufanii jiru. Wal waraansi waboo fi mootummaa gidduutti gaggeeffamaa jiru jabaachuudhaan sadarkaa lafoorra taree hamma qilleensa irratti ammoo kan ga'e waboon ammoo lafumaan humnoota mootummaa barbadeessuudhaan bakka irraa deebiin qabnetti erguun Oromiyaa keessaa qulqulleessaa akka jiruu fi injifannoowwan gurguddoo gonfachaa jiraachuu yoo beeksisu, mootummaan Abiyyi Ahmad ammoo lafoodhaan humna kana balleessaatiin jira. Dhabamsiise baqachiises jechaa kan ture amma dadhabuudhaan ammoo gama qilleensaatiin isiniif dhufaa jirra waan jechaa jiruun fakkaata. Haa ta'u malee ajajaa waliigalaa waraana bilisummaa Oromoo kan ABO Jalmarroo Dirribaa Lammeessaa gama isaaniitiin humni keenya tarkaanfii humna qilleensaatiif if duuba kan deebi'uu miti. Waraana amma godhaa jirru kanarrattis akka itti hojjannuu fi ammoo yeroo itti hojjannu bareechinee beekna. Diina keenyas akka goonu ni beeyna. Jecha caalaa ammoo hojiin keenyas ragaadha. Kana ammoo waraanni bilisummaa Oromoo waboon diina isaa barbadeessuudhaan lafoota hedduu bilisa baasuudhaan sabattis mul'isee jira. Kun ragaa guddaadha. Gaara dhiibu yoo barbaaddan malee ammoo humna waraana bilisummaa Oromoo waboo kana jala goraa jechuudhaanis ammoo ajajaa waraana biyya Itoophiyaa Fiild Maarshaal Jeneraal Birhaanuu Juulaa Galalchaa fi muummicha ministeera Abiyyi Ahmadiif ergaa jabdus kan
kan dabarsan wobona irra dhangala'aa galaanasa qurxummichii fi ammoo galaanni waluma keessa jiraatu balleessuus hin dandeessan ammoo isin baduudhaaf yeroon keessanis dhihoodha jechuudhaan ajajaa waliigalaa waraana bilisummaa Oromoo Jalmarroo Dirribaa kanaan dura akeekkachiisa kana fakkaatu dabarsanii fi turuun isaaniitis ni yaadatama. Dubbiin deetaa ministeera nagaa duraanii obbo Taayyee Danda'a dhibdee siyaasaa Oromoo fi Itoophiyaa kan saaxilee ejjennoo jabaarraa baratamuu qabuudha jedhan hayyuun siyaasaa Profeesar Isqeel Gabbisaadha. Haa ta'u malee dubbii isaanii hordofee tarkaanfiin mootummaan fudhate seera biyyattii kan cabsee fi kufaatii sirnichaa immoo mul'isuudhaan kan saaxile jedhan akka hayyuun seenaa kun jaanitti dubbiin dubbii Taayyee osoo hin taane ammoo biltsiginnaan diina Oromootii fi hegeree Oromoo ta'us kan agarsiisuudha jedhanii jiru. Dhimmi kun waa'ee keessa keenya waa'ee qabsoo keenyaatii fi hegeree keenyaati malee dubbiin kan Taayyee qofaa miti jechuudhaan irra deebiidhaan Profeesar Isqeel Gabbisaa dubbatanii jiru. Profeesarichi mataan isaanii dhaabbiilee mormituu dabalatee aangoon Oromoo harka galtee jirti jijjiiramni adeemsa keessanii dhufa jedhanii mootummaa kanas akka deeggaraa ture yaadachiisan. Taayyeen paartii biltsiginnaa jalqaba itti amane waliin haasocha'uu malee dogongorri hojjetamaa turee fi jiru yeroon ammoo itti mul'ataa kan dhufe ta'uu kan himan ammoo ejjennoo Taayyee Danda'a qabu kana ammoo hedduudhas jedhan kan qaban Profeesar Isqeel Gabbisaadha. Erga hubati ammoo dhugaa ummataatiif tarkaanfii fudhachuun murannoodhaa fi kutannoo qabu maatii isaa ammoo bittinneessee dhugaa jiru saaxiluun hangafaas ta'ee jira jechuudhaan ammoo kan dinqisiifatan obbo Taayyee Profeesarichi mootummaan biltsiginnaa ammoo daandii sobaa qabatanii waan hin fakkaanne fakkeessuudhaan hannarratti bobbaatee ammoo kan jiraatu malee ummataaf ammoo kan yaadu miti jechuudhaan obbo Taayyeen ibsuu isaanii ammoo Profeesar Isqeel Gabbisaatis himanii jiru. Dubbiin deetaa ministeera nageenyaa kan turee fi miseensa caffee Oromiyaa obbo Taayyee Danda'aadha siyaasa Itoophiyaa dubbii jijjiiruu dandeettuudha jedhan. Paartiin kun ammoo ergaa gaafa biyya bulchurraa eegale seeraa fi heera tokkollee kabaje bulchaatis akkan jirres himanii jiru. Obbo Taayyeen miseensa caffee Oromiyaa ta'e mirga himatamuu dhabu osoo irraa hin ka'in ammoo qabamuyyus hin qabu jedhan. Hoggantoota naannoolee biroo kan caffee naannoo fi paarlamaa biyyattii keessa jiran irrattis ammoo mootummaan biltsiginnaa seera cabsee tarkaanfii akkanaa fudhatu Profeesar Isqeel Gabbisaa yaadachiisanii jiru. Mootummaan biltsiginnaa akkuma obbo Taayyee irratti ammoo tarkaanfii jabduu fudhatee hogganoota isaa kan biroo irrattis ammoo tarkaanfii fudhachuunsaa waan oolu miti. Ta'ullee ammoo qabsoo Oromootiif gochi mootummaan gochaa jiru kun gaarii ta'a malee gadhee mitis jedhanii jiru. Regni baankii maatii obbo Taayyee Danda'a ugguramu maatiin isaanii himana. Maatiin deetaa ministeera nageenyaa kan turan obbo Taayyee Danda'arraa mootummaan herreega baankii isaanii ugguru haati warra isaanii aadde Sintaayyuu Alamaayyoo himte. Akka aadde Sintaayyuun himtutti ammoo herreegni baankii kan obboleessasaa kan obboleettiitii fi ammoo kan isheellee akka uggurame himtee jirti. Erga obbo Taayyeen hidhamee herreegni baankii ugguramu himtee ammaaf ammoo waan kiraa manaatii fi nyaata dhugaatii ummataatu ammoo nu gargaaraa jira kan jette. Kana malees hiriyoota obbo Taayyeedha kan ta'an mootummaan doorsisaa akka jiruu fi hordofaatis akka jiru ammoo haati warraa obbo Taayyeetuun himtee jirti. Kuni ammoo gara fuulduraatiifis akeeka mataa isaa qaba jechuudhaan kan dubbatte obbo Taayyee Danda'a hanga ammaatti mana murtiittis hin dhiyaanne kan jettu aadde Sintaayyuun haga ammaatti itti dhiyaanne seeraan dubbisuus hin dandeenye jetti. Deetaa ministeera nageenyaa kan ta'an obbo Taayyee Danda'a humnoonni mootummaatis reebanii akka turan saaxilamee jira. Abukaattonni obbo Taayyee Danda'atis haga ammaatti isa dubbisuus akka dhoowwaman aadde Sintaayyuun himtee jirti. Biltsiginnaan erga wal qooddee gargar facaate gariin ammoo gara dhugaa sabaa gorra kaan ammoo garumaa garaa keenyaa gorra jedhanii kokkee wal qabuu jalqabanii as amma ammoo ifatti bahuudhaan aangorraa wal fonqolchuudhaan hidhaa keessattis
walgoraa jiru. Pirezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaadhaa immoo obbo Taayyeen erga hidhaa keessa buufamanii watala harreedha jechuudhaanis arrabsanii akka jirantu dhagahamee jira. Harreen garuma itti tole deemtu jechuudhaan Taayyeen ammoo gama biraatu itti tole kanaaf nurraa goruu filate jechuudhaanis arrabsuun isaanii dhagahamee jira. Maatiin isaa immoo rakkoomtuu keessa jiraachuu dubbataa kan jiran xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Muhammadis guyyootaan dura gochi maatiiwwan qondaaltota siyaasaatiif namoota siyaasaa gubbatti raawwatamaa jiru ammoo sirrii akka hin taanee fi siyaasni haaloodha biyya akka balleessu dubbatanii turuun isaatis ni yaadatama.